Shama harka fuudhee akkam jirtan kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo jirra jirtu jaallan Ali har'a maaliif akkanatti dhuftee duraan akkanatti isin beenu jechuun keessanii dhoolamu akkuma wanti keenya agarru ijoollee Oromoodhaa gabbaatee dubbattuu kan xiqqoo dogoggortee dogoggoraa daladdeen suuraaleen isaanii hedduun badee ija keessatti balleessitanii gurra dabsitanii funyaan jalliftanii mormarraa murtanii waa hedduu dalagamaa jira. Anillee kaamee aleen boro nama dogoggoru ilma namaatiin ni dogoggora oguun dogoggore wayyaa rabbi kiyya suuraa kiyya viidiyoo kiyya fuudhanii akkuma isaanitti ijana keessatti balleessanii odoo isaan ijanan balleessin dura mee anillee waan xiqqoon irraa dhorku haakaa hadhuu isuma jedhuuf kaadhe malee waan biraatiif miti. Aliin har'a maal qabatee dhufe isa jedhu haalaallu qabxiilee lama qabatee dhufe tokko Oromoo Federaalist Koongiresiin madrak yaa ilmaan Oromoo haa filannu isa jedhuu fi lammaffaa ammoo diinni haga danda'e tokko ilma Oromoo cabsisiisuu barbaada isa jedhu haalaallu jechuun. Duraan dursinee paartiin Oromoo Federaalist Koongiresii madrak eenyuun jaarrame eenyuuf jaarrame kan jaarameen sabboontota ilmaan Oromoodha warra ilmaan Oromootiif quuqama qaban ummanni Oromoodha tumamuu hin qabu ajjeefamuu hin qabu biyyarraa ari'amuu hin qabu dararamuu hin qabu ummanni Oromoodha biyya ofii irratti hiree mataa ofiif murteeffachuu qaba warra jedhanii fi lubbuu isaanii kan ilmaan Oromootiif kennaniin jaaraman ilmaan Oromoo qulqulluu warra ta'an jechuudha. Lammaffaa maaliif jaaraman ilmaan Oromoodha gabrummaa waggaa 120 keessa jiran kana hanga humna isaanii socho'anii ummata kana gabrummaa keessaa baasuudhaaf socho'an bu'aalee akkamii buusanii jiran. Bu'aaleen baadiyyaa bu'anii baddaa bu'anii gaara bu'anii miseensi isaanii rasaasan dhumaa makiinadhaan hidhamaa makiinadhaan dhahamaa mana hidhaatti rasaasan guurramaa miseensi isaanii ajjeefamaa tarkaanfiin garaagaraa sobaan irratti fudhatamaa wayyaanee dura dhaabbatanii ilmaan Oromootiif jecha miidhamanii hidhamanii tumamanii ilmaan Oromoo baddaaf baadiyyaa magaalatti bu'anii Oromummaa isaanii irratti warroota leenjisanii jiranii fi ummanni Oromoodha gabrummaa amma keessa jiru kana akkamitti keessaa bahuu qabna isa jedhu warra jaaraa jiran keessaa tokko Oromoo Federaalist Koongiresii madraki jechuudha. Biyya keessa ta'anii dararaa isaan irratti raawwatamaa jiru keessa gatta'anii guutuu obsanii liqimsanii warroota dalagaa jiran keessaa ilmaan Oromootiif madrak isa tokko. Warra Oromoodhaaf dhaabbatee ilmaan Oromootiif dhaabbatee ajjeefamaa tumamaa hidhamaa mana hidhaatti guurramaa rasaasan tumamaa miseensi isaanii bakka hedduutti makiinadhaan ajjeefamaa jiran kana ummanni Oromoodhaa isinii wajjin jirra abshiira isin qarqaara yaa isin bira jirra yaa sabboontota keenya jenneeni isaan bira dhaabbachuu qabna moo lakki isinuman beenu jechuu ni qabna. Madrak nuuf dhaabbate ilmaan Oromootiif dhaabbate sabboontotaan jaarrame maal nurraa barbaada laata? Yaa Oromoo gabrummaan nu ga'ee jira diinni tarkaanfilee hedduu nurraa fudhatee jira miidhamnee jira miidhama amma keessa jirru keessaa kan ba'uu dandeenyu amma qabatamaatti Oromoo Federaalist Koongiresiin madrak abbaa quba shanii haa filannu. Ilaalcha tokkotu jira maalinni mata Oromoo keessa kan ilmaan Oromootiif qabsaa'u gara nagahaatiin gara filannootiin hin jiru. Kan ummata Oromootiif qabsaa'u adda bilisummaa Oromoo qofaa adda bilisummaa ammoo sochiirra hin jiru qabsoon ilmaan Oromoo numan jirtu jedhanii diinni summii nama keessa facaasu jechuudha. Ni jira kan gara nagaatiin ilmaan Oromootiif qabsaa'u gara waraanaatiin osoo dhufne ni qabna gara filannootiin osoo dhufne ni qabna gara hundaan jaaramne jechuudha socho'aa jirra. Kana ammoo ummanni Oromoo sochii amma socho'aa jirru kana yeroo ammaa kanatti amma maal dalaguu qabna isa jedhu gulaallu filannoo amma dhufaa jiru kan guyyoolee muraasni hafan kana ummanni Oromoo bakka jiruun paartii Oromoo Federaalist Koongiresii madrak filatee gabrummaa amma keessa jiru kana of baasuun dirqama ilma Oromoo kamii akka ta'e beeknee paartii madrak abbaa quba shanii haa filannu kan Dr. Mararaa Guddinaatiin hoogganamu. Nama siif dhaabbatu nama siif falmu tokko siifin jira abshir jechuun qabna malee lakki isin beenu jechuun nurraan eegamu jechuudha. Diina filanne dadhabne keessattuu yeroo ammaa kana bakka ayyaana adda addaatti ayyaana kabajatanii waan akka Oromiyaan bilisoomtee ilmaan Oromoo kabajanii nama ajjeesuu dhiisanii biyya adda addaa irra deemanii olola kaasanii maaliif kun filannoo kana ittiin nu mo'atanii ittiin nu daldalanii booda akkuma madeen gaddaa barattoota amboo irratti ilaalle fincila ka'eessaniin
master plaanii Finfinneetti ka'in barattoonni hangamiin jedhamne hidhamanii biyyarra ari'amanii kunoo biyya Liibiyaa keessatti qalamanii biyya namaa keessatti biyya Yaman keessatti akkanatti dararaan irra gahaa jiru Somaaliyaa keessatti bahara qurxummii nyaatamaa jiran kana guutuu diina nurratti dalagaa jiru kana beeynee ummanni Oromoo waa takka dhabee biyyarraa deemaa jiru maallaqaaf hin deemu cunqursaa isarratti gahaa jiru xiqqoo keessaa ba'uudhaaf deema malee gaafa ammoo hiree mataa ofii keenyaaf murteeffanne ummanni Oromoodhaaf biyyarraa gonkumayyuu hin bahu Oromiyaa walabaa fi lallistootaati gubbaa nagahan jiraachuu barbaada jechuudha. Kana ammoo kan gochuu dandeenyu yeroo ammaa kana madrak filannee hiree mataa keenya akka ofiif murteeffannu abbaa biyyummaa ummanni Oromoo akka gonfatu irratti dalaguun nurraa eegama yaa ilmaan Oromoo. Madrak haa filannu eenyu mallattoo isaanii quba shan. Quba shan ogguu jedhamu gaafan ani barnoota baradhu gaafan an daa'ima ogguu mana barnootatti ba'ee waliin nu qabaniiti barattoota uccuu isaanii koofiyyaa isaanii kan kanniisa ofirraa qabdu nutti kennanii uccuu isaanii shaamiza nutti uwwisaniiti qashii shan nuu kennaniiti deemaatii ganda keessa waraqaa quba shan ofirraa qabduu fi buqqisaa nuun jedhan buqqisaadhaa gubaa cicciraa maalirraan kan ka'e kun hawaasni Oromoo paartii kana akka isaaf dhaabbate wallaalee diinni summii keessa facaaseeti namuma isaaf dhaabbate irratti nuhi waliin nu cabsisiisan jechuudha. Arra ammoo rabbiin galanni haa gahu sooshaal miidiyaan adda addaa babal'atee ummanni Oromoo of baree dhaloonni lafa dhufaa jirtus eenyu akka isaaf dhaabbatu eenyu akka diinni isaa ta'e of baree bira dhaabbachuun nurraa eegama jechuudha. Gabrummaan nu ga'e yeroo ammaa kana wanni ilmaan Oromoo irraa eegamu inni guddaan kaardiin kilaash keenya korojoon ammoo bosona keenya tahuu hin dagatina kaardiin takka waa nama injifachiifti ummanni Oromoo guutuun kan miliyoona 40 jennee of dhaannu kun amma qabatamaan agarsiifnee warra ilmaan Oromootiif dhaabbatanii umrii isaanii ilmaan Oromootiif kennan kana ofiifillee gammanni isaanillee gammachiifnee hiree mataa keenya ofiif murteeffachuun nurraa eegamaa madarakaa filannu abbaa quba shanii galatooma. Inni kan biraa sirnaalee asiin dura darban keessatti illee otoo fudhannee wantoota ilmaan Oromoo ittiin cabsan keessaa inni tokko Oromoo irratti duulchisiisuudha jechuudha. Haga danda'ame Oromoo irratti duulchisiisu. Sirni Minilik gaafa ilmaan Oromoo cabsee manni Oromoo gadhee teetii cabeefi sodaatee cabeefi wal kabajuu dhabee cabeefi lakki tokko humna biyya alaarraa biyyoota gurguddatanii wal ta'uudhaan afaan qawweetii uummata keenya cabsan jechuudha. Lammaffaa ammoo Oromoo teenya gowwoomsaniiti murna tokko Oromoo irraa fudhatanii Oromoo iccitii jalaa baasisiisanii Oromoo irratti duulchisiisaa jiran jechuudha. Ilaalchi ilmaan Habashootaa haga ammaanuuf qaban keessaa tokko Oromoo irratti duulchisiisanii afaan Oromoo haasa'uudhaan an Oromoo ofiin jechuudhaan Oromoo irratti duulchisiisuudha. Qabatama waan argaa jiru jechuudha. Ilaalcha kana ammoo of keessaa balleessuun nurraa dirqama. Viidiyoo tokko argee yeroo dheengaddaa mee maalinni ራሳቸው የቤተሰብ ኡስታዞ ለቤታ ኦሮሞ ሚቲ አማራ አጀቹላፊ ዋን ታለ ኡስታዞ ተጀታጀ እኔም ጎንኩም አኩም ከተማን ቀቡ እስላሙማ ከሰ ከተማን ቀቡ አይዋ انما المؤمنون اخوه رب سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه مؤمنون والرب تعمل المسلم اخو المسلم يا اماران ማህበረሰብ የሚሰልቡ በእስልምና ተቀባይነት የለው አማራም ሆነ ትግሬም ሆነ አፋርም ሆነ ኦፌገዳ ዮፊኔግኒ ሞ ቆቆቆ ከቃፉን ፈዳ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ነመንታ 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 አም ኢትዮጵያ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ በኢትዮጵያዊነቴ እኮራለሁ ኦሮሞ ነው ኦሮሞ ምት አን ኦሮሞ አኒስ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ምት ኢትዮጵያ ሰላም አለይኩም wanti namni kamuu beeku qabu jechi Itoophiyaa jedhu uummata Oromoo gonkumaan ilaalchisu. Itoophiyaa jechi jedhu kan diinni nurra kaa'e malee uummanni Oromoo ofiif jaallatee kan ofirra kaa'e miti. Nuti biyyi keenya Oromiyaa. Nuti Oromoodha biyyi keenya Oromiyaadha. Abashaa jechi jedhu nuun ilaallatu. Itoophiyaa jechi jedhu nuun ilaallatu. Itoophiyaan maqaa diinii nurra kaa'edha jechuudha. Kana ammoo keessa baanee ummanni Oromoo Oromiyaa irratti hiree mataa ofiif murteeffatee socho'uudhaaf gara kamiinuu sochii guddaarra jirra jechuudha. Kana ammoo dhaloonni ammaadhaa nama keessa jiraachuun isaa hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii viidiyoo kana gaafa ilaalu baay'ee tokkoon gaddi.
maaliif jennaan yeroon kun yeroo ilmi oromoo an oromoodha jedhee ittiin boonaa jiru shamarran oromoo huccuu aadaa uffatanii oromummaan faaya jedhanii bareedanii socho'aa jiran ilmi oromoo habashummaa jalaa bahee an oromoodha jedhee oromummaan faaya ta'ee boonaa jiru kana an Itoophiyaadha an habashaadha jechi nam ofiin jedhan kun baay'ee nama gaddisiisa. Namni xiqqaateef waa wallaalu guddateef waan beeku maaliif jedhe nama kana mee maal jennee murteessine mee mucaa daa'ima kana laala. Inni maqaan kee sabboonaa eenyuuti? Biyyi kee maali? Oromiyaadha? Itoophiyaan ta'e eenyuuti? Oromiyaan ta'e eenyuuti? Oromiyaan ta'e Oromooti? Galatoome fayyaa ta'e. Maal jedha mucaan daa'imni kun? Biyyi kee eenyu? Oromiyaa. Maqaan kee eenyu? Sabboonaa. Itoophiyaan ta'e eenyuuti? Ta Minilik. Oromiyaan ta'e eenyuuti? Ta Oromooti. Amma kaa mucaan kun umrii isaa lootoo laallee waggaa 6 inni sun ammoo waggaa meeqa ta'a? Guddisaa bade jennamoo wallaaladha jennamoo Oromoo miti jennamoo mee gowwaa keenya wallaalaa keenya jenna. Dhaloota ammaa kana keessa namni akkanaa jiraachuu hedduu na gaddisiisan. Maaliif jennaan yeroon kun yeroo sabboonummaan uummanni Oromoodhaa faaya tahee ittiin boonaa jiru malee yeroo gaddeebinee maqaa habashummaa fi Itoophiyummaa jedhu ofirra keenyu miti jechuudha. Nama tokkootu naa bilbile gaafa nan viidiyoo gad lakkisuu jalqabe maal naan jedhe Alii habashaadha inni afaan Amaariffaatiin waliin dubbanne Alii atillee nama nu arrabsuudhaaf baatee miti naan jedhe. Lakki an nama tokkollee hin arrabsu akka isin arrafamoo fi seenaa keessan addunyaa guutuun akka isin uummata badaa fi uummata hin taane waan hin taane taatan namnu isin beekaa uummanni hedduun isin beekaa addunyaan isin beekti jennaan. Maaltu na arrabsiisee jennaan duba ijoolleen teessan maaliif nu arrabsiti naan jedhe isin arrabsine seenama keessan isin himanii uuma isin daladdan qabatamaan isin himanii jedhee jennaan amma ani mee waa tokko si gaafadha naan jedhe hayyee na gaafadhu jedheen akkaan ani Oromoodha jedhee ilmaan kiyyallee Oromoodha ofiin jedhanii Oromummaa irratti guddisu gosa akkaan himadhee ragaa qabatamaa qabadhee akkaan ani Oromoo jedhee of mul'isuuf mee mala naa malii naan jedhe inni habashaadha akkaan ani Oromoo jedhee mul'adhu maaliif akkas barbaadda habashummaa kan keetiin hin boontu jedhee jennaani ummanni Oromoo otoo aangoo hin qabatin ka hangana Oromummaa isaa ittiin boonu kan Oromummaa ofii ittiin faaya ta'e ittiin bashannanee ittiin socho'u Oromummaan faaya taate addunyaa mul'attu habashummaan ammoo gadhummaa jettanii kan ragaa nutti bahaa jirtan gaafa ummanni Oromoo hiree mataa ofiif murteeffatee Oromiyaa irratti abbaa biyyaa taatan akkam nu gootan laata yaa Alii naan jedhee jennaan hin shakkiin siin ajjeefnu jedheen waan tiraanspoortii Gondariif Gojjaamitti galtuu sii kenninaati nuti biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta'uu barbaanna malee nama kamuu miidhuun barbaannu hin cinqamin jedheen Oromoo ta'uus of fakkeessuu kan keetis hin dandeessu maaliif jennaan ati kanneen nuti yoo siin jedhan haga abbaa sadii ol lakkaa'achuu hin dandeessu rakkinatti of hin galchini taa'i jedheen ayyee naan jedhee walirra cufannee haga guyyaa ammaa waliin qabna amma kajicha kanarraa maal laalla habashaan illee kan duraan an habashaadha jettee laphee dhiibaa turte amma Oromummaa faaya tahuu fi ittiin boonummaa fi Oromummaa jechuun sabboonummaa jechuun akka ta'e arganii Oromummaa jalatti galuu barbaadan jechuudha. Dhaloonni ammaa kun mucaan kun as bahuun isaa hedduu na ajaa'ibsiise namni guddateef waa hin beeku xiqqaateef waa hin wallaalu namni mana keessatti Oromummaa leenji'a jechuudha. Wantiin ilmaan Oromoo warra maatii hortanii jiraattan wanti dhaamsi wanti isin dhaamu ilmaan keessan Oromummaa fi sabboonummaa irratti guddisaa eenyummaa isaa akka baru eenyu akka ta'e biyyi isaa eenyu akka taate barsiisaa dhaloonni ammaan dhaloota wanti akkanaa nurraa eegamu miti wanti namni hundi beekuu qabu tokko nama tokko an Oromoodha jechuu isaatiif Oromoodhaa miti namni sun Oromiyaa keessa dhalateef Oromoodhaa miti afaan Oromoo qulqulluu dubbate Oromoodhaa miti huccuu aadaa Oromoodhaa kaawwateef Oromoodhaa miti aadaa Oromootiin booneef Oromummaadhaa miti Oromummaan dhiiga badhaasa rabbiiti faaya jechuudha namni kamuu Oromoo ta'e mul'achuu hin danda'u Oromummaan dhiiga faaya lafee eenyummaa sabboonummaa kana ammoo gootuwwan keenya ifa baasuudhaaf tattaaffilee hedduu gochaa jiran jechuudha viidiyoo kiyya itti aanu irratti bu'aalee qabsoo ilmaan Oromoo isa jedhu waliin kan laallu ta'a isinirra dheeressee galatoomaa naa jiraadhaa ulfaadhaa guyyaa gaarii